kaysan dura video miyyo tana laalle haadee binume yaa obboleewwan ko maaloo maadaamiin ko wanna nagoote ilaala kontiraataa koo geeffadheetiin akka gara biyyaa hin galleef qibaatii qaama namaa balleessunaaf kennitee kunoo fuula koo akkana nagoote. Obboleettiin teennatuun kaakkanatti boossuuf dibata qibaatii maadaamiin isii kenniteef erga dibattee booda fuulli isiitii fi qaamni isii akka jiruun jalaa madaa'eeti. Maaloo isiniis of eeggannoo godha yommuu maadaamiin keessan qibaatii fi kosmootiksii garaagaraa isinii kennitu yookaan yommuu tokkoffaa irratti wanni gochuu qabdan abaluun kun Oromoodha jettanii qodaa istaandaardii isaa hin eegamne kan yeroo inni itti tolfame hin barre tanii gaafam guyyaa kam akka dhumu kan hin barre fakkeenyaaf biyyoota Arabaa kana keessatti meeshaa gizee Arabarraa bitattan Arabni dura maal qabaa kompiitarratti qaba ni jira kan qodaa marammaree ka'ee yoo firii ta'e yookaan qulqulluu yoo ta'e dabarsee namaa kenna jechuudha. Dim jedheetuma hoodhu jedhamee akka biyya keenya sanatti qodaa wal hirkaa fuudhanii bitachuun hin danda'amu. Garuu biyya Dubaay keessatti immoo ijoolleen mana suuqii tokko banatteetuma meeshaa si kenniteetuma birrii hanqa erga sirraa fudhattee meeshaa si kenniti. Irra guddaan ammoo order godhama. Bakka ati hin jirretti sitti argama manumatti sitti dhufa ati fuutee dibatta fuula kee balleessaa rakkoo si galchaa jechuudha. Madaamiinis akkasuma gooti. Ijoollee hedduu madaamiin akkas gootee ni beekti. Madaamiin akkam gooti beektanii uffata wanta isiin barbaaddu jalaa dhoskiti gisee siin galuu qaate. Si galee silkii faa jalaa dhoskiti. Ingattee alatti gattee faayetti. Makiinaa keessatti darbitee faayetti. Si galee kabraa ammoo akkasii ni gooti. Waan fuula si balleessu kanas ni gooti. Kan fuula si balleessu qobaatti wanti fuula nama balleessu jira osoo hin taane wanti fuula nama balleessu wooma ekspaardii ta'e hundadha. Yeroo ammaa kana teknooloojiin guddateera. Bilbila keessan irraa ilaaluu ni dandeessan. Akkamitti akka bitachuu qabdan isinitti himuun gaariidha. Keessattuu ijoolleen Dubaay jirtan, ijoolleen Qatar, ijoolleen Kuweet, ijoolleen Bahareen, ijoolleen Saawudii keessumattuu ijoolleen Dubaay jirtan of eeggannoo akka gootan jabeessina isinitti himna. Fuulli keessan akka hin banne qibaatii gidee bitattan qibaatii yeroon isaa darbe hin fayyadamina. Uuma fedhe iyyuu dibatuma fedhe dibatuma keessattuu dibata rifeensaa dibanii rifeensaa irra guddaan ijoollee rifeensa irraa dhumee jira. Miidiyaa irratti baanii mul'atan hin beekamaniidhaaf malee maaliif meeshaa ekspaardii fayyadaman mee waan ganni jettu dhaggeeffannee waltaa deebinu. የኔ ውዶች ፍሪ ድራይቨሪ ዲስካውንት ሲኒ ቡኤ ፍሪ ድራይቨሪ ሲኒ ቀበደ ዱፌራ ቶኮ ላባ ሰዲ አፍርሸን ድራይቨሪ ፍሪ ገቲን ሳትለ ባዬ በሬታ ባዬ ሸጋ ከንቴ ኦቶ ሲኒ ሚዲን ሪፌንሳ ጨጨቡ ሪፌንሳ ቡቆ ሪፌንሳ ፎሮፎሪ ቀቡፍ በሬዳ ከንቴ ሲኒ ቀበደ ዱፌራ akkasuma immoo qibaatii kanallee finneerra ishee finneerram kanallee finneerra sinin jedha finneerra qibaatii kana baay'een keessan nagaafachaa turtan miti fideera kanallee ishee ni argattu ana biraan maan booda sini fideera ani waan sinin taane hin qabu sinin jedha bar akkasuma immoo heergiroo originaala isaa kinoo heergiroo originaala raqamu hadiillee sini finneerra kollaajiniillee ijoolleen nagaafachaa turtan kollaajiniillee jira wanni barbaadan cufti jira. Labar oili ijoollee rifeensa keessa rukkaate kinoo free driver Dubaay keessa bakka biyyuu sa'aatii 24 keessatti sinii fida liiviin jira kotta. Okay? Qodaan akka jiruun banamee jira. Kaartoonii tokko ittiin hin jiru. Sigalee guyyaan inni itti warshaa dhabee fi guyyaa inni itti dhaabbatu guyyaa ekspaardummaan isaa mul'atu hin beekamu. Free deliveryidha. Gatiin isaas rakasa. Gatii rakasaa jettanii fuula keessan hin balleessinaa. Wanti isin bitachuu qabdan waan jabaa bitachuu qabdan. Fakkeenyaaf ergiroon birii 200 300 bitatan kun rakasa. Kan 400 500 bitadhaa tan fayyaa keessanii isin gaarii tan bakkarraa dhattanii bitatan tan maashina galeetun guyyaan isaa ekspaardii hin taane wanti kamuu wanni fedheeyyuu wanti guyyaan isaa darbe akkuma faayidaa qabu miidhaa qaba jechuudha. Sigalee keessattuu warroonni qibaatii harkaan hojjenna jedhan ni jiran. Dubaay keessa warri qibaatii mukarraa harkaan hojjetu. Warri kun kana warri uummata keenya fixaa jiru. Of eeggadhaa fayyaan faayaa rifeensa duwwaa deemuu wayya rifeensa si qabdan ofirraa fixurra fuula keessan ofirraa hin balleessina qibaatiilee garaagaraa ofirraa eega waan guyyaan isaa hin mirkanoofne guyyaa ekspaardummaan isaa hin mirkanoofne hin fayyadaminaa isin jechuu barbaada. Hanga dhuma sagantaa kanaatti warri nu hordoftan irraa fayyadamtan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Let's go.